إنا لله وفي دي هو غلط هذه بدي لا ندي وبتكمل دي نمدي كذا كنا بيجوا ديتو غراكي يا وانا بيجا كات جري راو تاوي جرا لا تداي أنيتي مرة لا بدك تجرا إسرائيل جالدا وام برالله قلبي كيه تجرا يا رب بيجا ناتا بيجايو لا فكر شك يعني مني نتي ولا جيتكم مني مالي أمالي أنا كذا بري لا ما تقول التوار تقول كأني أجيب تران كيا جاي بأمة كأنه رتاوتين الكل كاسك دي بدي تدا عندي فتح لا فكر أني أتابع متى دينgi mata sa tu resano ماما فيسبوك يرتاح كده أنا ساسين كون إرجع كمان ديدو جبتا أكنا ميشتا كده ما نكيسا ما لتا أبوتو بمويلا ما غابا كنا جنجنا يا كنده أجل دي سلا شكون كمان تري ما لتا أبوتي بوتو جري سلا شكون كمان وين يا ربي ربي نزل بيسا ضروري لقي ضروري كان لتي سنتي قاب تكو دراما كرتي وتلا سام منن مال برسا کو تبتو مجد wala magesa to ko yoki borsa ke sababu tudi yoki baka jira bidi ga bagana te khati ga bagana ingor rite jare deno zanu sura no kasi war ijashe bandi katte ay la la ay di barti dana ana timbale male katana talamada ne jaran akasi ne to komo jira mas fakara timo fatana timar marti karma dire timar tener gya kanuma si tataba tiba tener gya ilaala tirankii ummata kanaa ilaala yaa ummata keenya yoo bartan ay atia ilaalaa diraamaa isaa hojjetaa jiranii har'aatiin Horeetii fi Mubaarak diraamaa isaa hojjetaara ilaalaa. रेडियो गाना बजते रेडियो गाना बजता वो भेजे सिला रेडी सुना दे ये दे अक्का सुना ते कब डब्बा को रेडी अक्को बजोले भी जरी सोदा अभी ये फोटो कांटे कर कथनसा अक्को कथनसा योगा से पहले सा योगा से अज्जी सांजर पूरा sin sura laga butuh injil ha अभी ये सूरा से जिन खाना जिन असल ते मतलब पजर दिया बारा योगा से जैसा योगा से बल्ले से रातुरा अक्सर रेडी से हम मते मोतो कारण इल्मदीरा से हम मते मोतो कारण lama kesa to baka konna berga da barsa jirta nama kata apa ready to bil tula se हम मते सिट को बेकर सिट कारण wala
sodataa jira tawkiin badda lafarra. Oromoo jechaa ture waan abiyyi wajji suuraa kaatee naasii dhumate jiraattuudhaan. Takka bilchinnaa taata takka ammoo tuduute baddaadha. Namna poletii qabdu mana poletii qabdu poletii akkatti foto ishee jingaadhaan takkaan Tamaasliin jedhee takkaan sodataa ta'a takkaan. Waan abdii qabdira. Ilaalaa reedii maqaan tole qaba. Namni akkanatti siqeetiin suuraa na wajjin kaane naarii hartaami. Yalla bakka jara keenya tataa jettaniitu fidi. Tataa maluuf bakka narra fambee. Fataa jechuun bijuudha akkaataa nama wasamuu beekamu thank you. Fataa nuu jedhe dhala. Bakka abu addunyaa Jawwaadha bakka. Ayyee. Foto kan ittiin talle nama jeera dhaqe. Indaate asliin maal jedhe? Obboleettii manaa qabaattan ittiin siisinaa jedhe. Mubeen immoo dhagame maal jedhe? Isin itti siqee isin hammatee jennaan maal jechuudha jedhan. Kana hundaan shoror keessadha. Wallahi ergaa aslii waa'ee reedii natti hime asaareedii dubartii qabaatee biraan deemu. Abuusi billa. Abuu sanuu biyya faranjii haa deemu manni seenaa kiyya balleesse akka. Sanuu jara lachuu wal fakkaataa ta'e kuni. Footoo sitti rarra'ee ka'ee jennaan obboleettii jalaa fageeffadhu jedhe. Sun immoo obboleettii manaa qabaannan safara isaati ittiin deessii jedha. Amma seenaan kun wal fakkaate deemee deeme. Dalagaa keetti jettanii yoo na gaafattan immoo. Kun dalagaa kiyyaa miti shira diinatti. Shira diinii narratti tateedha. Inni dhaga'ina asinis biiteen obboleettii teessaa illee na dheessina. Ofillee na dheessina. Na maddaa suuraa na hojii ka'aa. Mana obboleettii keessanii illee akkuma nama kamittuu wajjin jira bakka. Akkas gochuu qabda nama seenaa maqaan kun gara lamaan akkana na dhufu jechuun reediin jira awwaalamee jira badeeraa jechuudha jireenya hawaasummaa keessaa bahee jechuudha wayinee reedii maaluma rakkisitti godhate. Mee amma fakkeenyaaf naannoo keessanii fuudhee qophaa'ee si warra erguu laa ilaa illallah naannoo keessanii fuudhee gara naannoo keessanii erguu jedha. Ooye. Anammaan balleessame kun amma ka asliin jedhu hiika kun walitti gade isiniin amantanii amma waan kana dubbii kana dhugaa ta'etanii mee amma isin dubbii kana hin amantanii dhugaa ta'etanii sobaa bara ka jarri jettu kun meeqa balleessi amma duula wal fakkaataa osoo nu takkaan jirru lamamaan irratti fuutaniiti malee dalagaa tiyyaamatti. Ani amanama nama meeqa biyyarra obboleettiin itti ergate nama siduna me ragaa obboleeyyan keenya irratti baate kana hiriyoonni keenya irra baate kana ati narra haasa'i seenaa wal fakkaataa waan wal fakkaataa jedhame yoo ta'ani hojii kiyyaa amma kun amma sidunaan tarbii goona goya sidu amma waan naan jedhame asliin obboleettii manaa qabaatte reedii biraa waan jedhin rakkoo biraan qabuu jedhe mubaarak immoo seenama san daggame obboleettii manaa qabaattee reediin suuraa mammaramee sitti ka'ee jennaan shakkii obboleettii ka'ee dhabdeertaa jedhe jari lamaan ammoo wal fakkaataa ta'e kun ammoo hojii kiyyaamee billaaleen. Mubeen miskiina barisa nuti qaati jinjanaa eegalleen beeku yeroo san garuu keessuma jabeeffataa hartaatis. Suuraan itti rarra'ee gaafa ka'eessa shakkee suuraa itti rarraatanii ga'ina warri dubartii biraa jedhan namni biraa kana dheessu. Bar dhugaadha. Dhaamsa tokkoon sinii dhaamaa dhageessu miti warras jala jirtan. Reediin akka mubeetti marate sanatti isinitti maratee kaanaan yookaan obboleettii mana keessaa qabdu yookaan immoo namuma isinitti siqu waanuma boroo kana gurguddaa qabdu wayii beektu jechuudha. Maal jechuudha tillee moo? Kamaa dhugaa jirtu kun bara. Laa ilaaha illallah. Dhugaa jirtu bahin jenne
Sobuun haram. Jechuun ani maa waa akkasitti ol baranne. Ni kun jaartii qafaadha ree. Ati ta tokkoffaati Dubaay irra. Dubaayti tokkoffa. Biyyatti. Oomis ni duna. Nama maqaa walgallee kun gaarii miti gaadhiisi waan akkana. Anasi. Maqaa si balleessaan jiru bar dhugaa jirtu himii as jennaan. Hubee fi aslii wanni maqaa na balleessaniif odoo isaa jiran na dura fuutee jarri lamaan wayita odoo jarri jirtu ani daggamadhe. Sii galee ani quxusuu isaaniitti illeedha. Jara kanatu aarsetiniin seenaa kiyya balleessuudhaaf wannoona jedhanii wayita. Akkasii miti seenaa kee balleessuuf qofa osoo hin taane dhugaa jirtu himan. Asliin illee hin sobne amma jechuudha. Ani sodaan kiyya jechuudha kan narra guddaa yoo dhufte akkami ta'a carraa kiyya kan jedhudha. Haasa takka bilbilaa hin kaasa. Bilbilan kaasa jedhee deemee jira. Gorsi ani isiniif himu yoo jiraate warras jala jirtan jechuudha. Dhugumatti reediin jechuudha. Suuraa akka sanatti isinitti maramee jechuudha. Suuraa amma hundeen agarsiisaa turte argitaniiwi. Akka sanatti jechuudha. Suuraa isinitti maramee ka'eera taanaan takka obboleettii qabdu. Takka bilbilaa sa'uu deeme moo reediif siudinaa siree tokko gubbaa ciistanii taataaf oolu.